Milkeessa ituu yeroon fixiniin gara keetti deebi'uu barbaadaa silaa ergaa nutti ergame tokko dhiyeessuu jalqabdeetta. Isas irra deebitee kaasuu dandeessaa namni akka xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffatu barbaanna waan sana. Ijoolleen Oromoo Makalaakiyaa keessa jiranii Abiyyirraa ajaja fudhatanii hojii kan hojjetanii jechuudha. Ergaa erganiiru. Nutti ergaa erganiiru. Numa kanatti ergaa erganiiru. Maal akka hojjetamaa jiru. Sila milkeessaan kan kaase jechuudha. Ammas irra deebi'ee milkeessaan hin kaasaa. Abbaan dhimma kanaa eenyu kan jedhu ofii keetii hubannaa keetiin akka ibsituuf milkeessa. Kan keeti. Ayyee waan alaabaa wal qabatee jiru naannoon Amaaraa alaabaa Lumuttiidhaanidha kan jiraatu. Naannoo akka naannoottis faannoonis alaabaa Lumuttiidha. Alaabaan kun leenjiin kenname kun Oromiyaa ta'uusaa alaabaan federaalaatti kennamee alaabaa sanaan Oromiyaa keessatti ganda gandaan kun amma leenjii xiqqoodha. Ganda gandaan leenjii akkasitti ganda hundatu leenji'a Oromiyaa keessatti. Giddugala Oromiyaa dabalatee jechuudha. Daannoo fa'aa, noonnoo fa'aa dabalatee bakka Wallagga keessaa Guttiin, Shaambuu hundi bakka hundatti leenjiin akka kanaa kennamaa ture. Egaa abbaan dubbii akkuma iskeelis kaaseera. Abbaan dubbii Abiyyi Ahmad akka ta'e ragaan nu ergames hin agarsiisa. Amma Makalaakiyaa keessaa ragaan ijoolleen quuqamaa qabantu nu erge. Hin dhaabbatu. Dubbiin kun hin dhaabbatu. Duuti haadha Oromoo kunis hin dhaabbatu. Jedhaniitu namoota Oromoo warra boo'u kanadha. Warra harmeewwan Oromiyaa kana warra boo'anitti dhaqanii warra dubbatantu wanni kun gaaraa dhufe waan ta'eef Makalaakiyaanis isin hin gargaaru. Eenyuyyuu isin hin gargaaru. Kanaaf utuu asirraa xiqqoo ishii fagaattanii isinii wayyaa jedhaniitu namoota boo'u kanatti dubbataniiru. Kanadha wanni isaa abbaan wanni kanaa Abiyyi Ahmad akka ta'e kaasuun hin danda'amu. Mee xiqqoo ishii duubatti deebinee ilaallu jara keenya. Faannoon Abiyyi kun kan inni hundaa'e bilchiginnaa waliin hundaa'e. Anamma yeroo sana mootummaa keessa jira waan ta'eef waan hin beekutu jira. Oromiyaan jalqabuma bilchiginnaan uumama sana jalqabuma sarraa kaasee Oromiyaan hin dide. Bilchiginnaan kun hin ta'u Oromoodha jedhamee irratti walii galamee bilchiginnaan jalqaba kan didame Oromiyaa irratti. Walitti baquu yaadigillee jalqaba kan dide naannuma Oromiyaa. Amma akka walii galaatti yoo Oromoon bilchiginnaa hin deeggarre, uummanni Oromoo bilchiginnaa hin deeggarre falli jiru maal nan jedhu mariin godhamaa ture. Sana keessa immoo waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti hojii eegaleera. Kanaaf Oromoon deemee mormaadha nu mormaa bilchiginnaa fudhataa hin jiru waan ta'eef falli jiru saboota biroo Oromiyaa keessa jiru haa hidhachiisnu waan jedhu propoozaalii ture wanni kun. Saboota biroo nu deeggaran haa hidhachiisnu. Akka mootummaatti akka paartiitti warra bilchiginnaa deeggaran sooshaal beeziin keenya hidhannoo haa qabaatu. Oromoon nu deeggaraan jirtu yeroo sana jalqaba gara yeroo bilchiginnaan hundeeffamu Oromoon akkuma jirutti didaa ture. Jawaar fa'aa dura dhaabbataa turan yaadattanii bilchiginnaan hundeeffamuu qabu dhamee gamanaa gamasiin Oromoon walii gala tu gargar waan tokko jalqabar. Yeroo sana carraan jiru bifa garaagaraatiin eenyutu nu deeggaraa jedhan tokko potentially kiristaanaa nu deeggaraa jedhan. Isinitti waanan keessatti beekuun haasa'ana. Kiristaanonni nu deeggaruudhaan kiristaana keessaa immoo warra ortodoksii nu deeggaraa jedhan. Waan bilchiginnaan haasa'uudha kana haasa'aa jiru. Mataa koo keessaa miti. Lammaffaa Oromoo waliigala nu deeggaraan jiru. Kanaaf saboota biroo Oromoo kan hin taane haa hidhachiisnu. Sana booda dhagaa. Dammaqee Mokonnin fa'aa gabbaanii kan isaan haasa'uu jalqaban sababni immoo wobootu shaneetu ittiin reebna ittiin rukunnaa jedhu boodarra dhufe isinitti himan. Bilchiginnaa kan deeggaruutu barbaadamadhan hin yaadattu yoo ta'e gaafa Jawaariin kabbaban itti marsanii ajjeesuudhaaf yaalii ajjeechaa godhan sana Shaashamannee qofatu hin taane Bishooftuu Adaamaa Arsii keessatti
eenyuun akka ajjeese yaadannu. Bishooftuu keessatti caasaan Biraanuu Naggaa Oromoo mul'ich godhee fixeera. Snaayiperiidhaan. Adaamaarra bar kondominiyeemii irra dhaabbataniitu Oromoo hiriira deeggarsa Jawaariif gabbaan kondominiyeemii irra dhaabbataniitu rashanan. Caasaan Biraanuu Naggaatu nafiin jechuudha jara keenya. Arsii keessatti immoo maaltu ta'e gaafa sana? Gara lixa Oromiyaatti nan deebi'a. Arsii keessatti wanti ta'e siruma isaa Oromoo kiristaanaaf Oromoo Islaamaa jedhanii wal rukuchiisanii araaraafuu dabbaleen bobba'eera Arsii keessatti. Kiristaana Oromoo fi Islaama Oromoo walitti araarsina jedhanii. Maan jennaan kan morme kan Jawaariin deeggare Musliima. Kan Abiyyi deeggaru kiristaana Oromoo jedhaniitu Oromoo wal nyaachisuudhaaf hojiin hojjetame jetti. Saba biraa qofatu hin ta'in. Kana duubatti deebi'ee kana jedhuu fi yoo barbaanne buraayyuutti waan ta'e keessatti akkamittiin maqaa qeerroo balleessuuf maqaa Oromoo xureessuudhaaf 2018 jalqabuma irratti Biraanuu Naggaan fa'aa hojii isaan hojjetan. Tasaabiidhaan nama fe'anii Oromoos rukutanii ofiis rukuchiisanii boodarra immoo deebisanii teenjutu ittiin garafame Oromootu biyya diigadhameetu ittiin nutti dhiyaatame yeroo sanaa kaase. Lixa Oromiyaatti yoo deemne guutummaa guutuutti lixa Oromiyaa shanee dhadhamee ragga'e. Kana dura deddeebi'ee aseeran. Kananii Awwaluu Abdii waajjira dhaabaatti geedoodhaa gaditti shaneedhaa jedhee gaafannaa sa'u ani geedoodhaa gadi ta'uu koon beektuun jedheen parsanaaleen geedootti aaneetu magaalaan itti dhaladhe. Ani Wallaggansi seenaan jedhe. Awwaluu Abdii akkasittiinidha farrajamee jira. Erga shaneedha jedhamee uummanni guutuun farrajame maaltu ta'a achii booda? Eenyuun iyyuu lafa kamiyyuu hidhachiisaniitu uummata kana qalanii guubanii gogaarraa baasanii buqqisanii nu agarsiisanii jechuudha. Horoo Guduruu guutummaa isaatti wanni irra gahaa jiru waggoota 4-5 darbe keessa Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaas dabalatee aanaalee Wallagga Lixaa keessatti dhimmichi kun ilaal yeroo yeroon itti deebi'utu jira. Caasaa Abiyyi ijaaree godha kan immoo hunda. Yoo sun dadhabame immoo naannoo Amaaraarraa sin fiduu baay'isa. Gaafa inni keessaa isaan faannoon Abiyyi dadhabu caasaa naannoo Amaaraa, milishaa naannoo Amaaraa kan Abiyyi hoogganu jechuudha. Kan Araggaa Kabbadee hoogganu. Kan pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraan Shimallis faana walii galanii bobbaasan. Akkaataa kanaan uummanni qalamaa jechuudha. Kan irra caalaa fixaa jiru uummata kallattiidhaan kan Abiyyi hoogganu Oromiyaa keessatti jechuudha. Kallattiidhaan. Yoo sun hin danda'amu ta'e immoo fidanii eessaayyuu fidanii hin godhu. Amma hin godhu sana. Waliigaltee qabu waan ta'eef koree hoogganu jira baay'ee. Koreen naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa lixa Oromiyaa jechuudha. Lixa Oromiyaa kana kan hoogganu koreen jira. Kana quba qabaachuu qaba Oromoo. Koreen miidiyaa isaa Daani'eel Faatu hooggana. Daani'eel Kibrat Faatu baay'ee. Wallaggi kana eenyu ta'an jedhu Daani'eel Kibrattu deebii kenna. Barreeffama kitaaba isaas hin beektu hundi keenya hin beekne. Kitaaba isaa keessatti hojiin Daani'eel Kibrat godhu jira. Haa ta'uuti koreen naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa irraa qindaa'ee olaantummaadhaan naannoo sana hoogganu erga waliigaltee keessattuu waraanni Tigraay keessa dhaabbatee erga gara Oromiyaatti deebinee akkuma olaantummaa Tigraay irratti arganne sana Oromiyaa irrattis argachuu qabna jedhanii biltsiginnaan koree giddu galeessaa isaatiin murteessee Tigraay ላይ ያገኘነውን ድል በኦሮሚያ ላይ እንደግመዋለን ጀደኒቱ ሙርቴሰኒቱ ኩነማ ወኒረት ሚዲያረት ዱበተኒሩ ገባኒ ኮሬኒ ሁጅራዎች አቺ ኬሳ ኮሬ ሁጅራዎችቱ ነማ አፍርቱ ዱበተነ ያደዳን ሰበበ ሰናቲን ኮሬ ናኖ አማራፍ ናኖ ኦሮሚያ ካን ወልት ቀቤ ሆገኑ ጅራ ናኖ ሰነረት ካን ሴኩሪቲ ናኖ ሰና ሆገኑቱ ጅራ ሁምነ ገማ ገመና ኤርግፈተን
Kanaafi wanni kuni waan Abiyyi kallattiin hoogganudha waan ta'eefi abbaan dhimma Abiyyi Ahmad mataasaa akka ta'e yeroo kaayoon isaa immoo jalqabumaa kaasee Oromoon biltsiginnaa dide Wallagga keessas haa ta'u giddugala Oromiyaas haa ta'u kibba Oromiyaa amma Gujii saboota kaan seensisanii rukuchiisuu jalqabaniiru Gujii keessatti. Kan Booranaa Isqeel kaaseera. Kan Mooyaalee wal qabatee Baalee Harargee lamaan dabalatee seensisee rukuchiisa. Sidaamallee Arsii faana walitti buusuudhaaf hojiin hojjetamaa amma yeroo achi waamee fidu maal jedhaa? Shanee qulqulleessitan jedhee achas fida dhaqee. Kan Wallagga keessatti ta'aa jirus bakka biraatti wanni ta'aa jirus shanee qulqulleessitu jedhanii dhufanii uummata nagaadha kan dhumu. Kanaafi dubbiin kun hin dhaabbatu. Kan inni dhaabbatuu danda'us yoo Abiyyi deeme malee hin dhaabbatu. Tasumaan dhaabbatu wanni kun. Pirojektiin kun hin dhaabbatu. Pirojektii biltsiginnaati. Oromoon biltsiginnaa guutummaa guutuutti fudhatee ofiisaa Oromummaa isaa jibbee keessaa bahee waan biltsiginnaan jedhu yoo fudhate inni waraana Abiyyi ta'a. Kanaan ala immoo hin badaa jechuudha. Hin qulqullaa lafa jirurra. Ittaana gara keetti deebisee. Hayyee ani gaaffii kana kan hin gaafadhee uummanni keenya irra deddeebiidhaanii waan kana waan kaasuuf takkas immoo joonjeen waan jiruuf akka ifa gochaa deemnuufi jala jira. Kana keessatti taatota baay'eetu jiraachuu danda'ama. Abbaan pirojektii kanaa garuu Oromoo hojii koo jedheetu gargarin kutiin waggaa 6 oliif kan buqqisaa jiru Abiyyidhaadha. Kana numiti kan dubbatu isaanis himataniiru nus immoo ragaa jiru hunda baasnee isin yaadachiisaa jirra, isinitti agarsiisaa jirra. Kana keessatti gareen garagaraa hirmaachuu danda'a. Faannoo ainitii meeqatu jira? Faannoon tokko Abiyyi hojii lolee tokko inni uummate immoo wajjiniin hojjechuu danda'a. Dubbii guddaan eenyudha kan qeesaa irratti Oromoo dhufee nagaa dhowweedha. Eenyudha kan haadha Oromoo dhufee salphiseedha. Abbaansaa eenyu? Abbaan pirojektii sanaa eenyudha? Abbaansaa isa 4 kiiloo lixedha. Kanarratti joonjeen hin barbaachisu. Taatota namoota isaa wajjin walii galanii hojjetan fakkeenyaaf caasaan bulchiinsaa jira. Milishaan jira. Koreen amma milkeessaan jedhu jira. Laa amma jira keenya dubbiin kun baay'ee nurkaa dheerata achi keessa illee amma naannoo Amaaraa fi naannoon Oromiyaa naannoo garagaraati. Mii bulchiinsa garagaraa qabu. Garuu dhimma naannoo Goojjam jiruu fi dhimma Horroo Guduruudhaa fi Baha Wallaggaa keessa jiru kan bulchuu kan geggeessu koreetu jiraa isiniin jedhaara milkeessan. Silaati bulchiinsi heerri kan lafa kaa'e heerri kan naannoos kan mootummaa federaalaas kan lafa kaa'e kuni naannoo garagaraati kan jedhu. Amma akka kana miti. Itti jaareetu ofiisaatti rukutaa jira jechuudha. Ani asuma irrattan gabaabsaa gara xumuraatti akka dafnee adeemnuufanii egaa sila isqeelsitti deebi'uufan jedha waan tokko kaafnee turre maaliif kun godhamaa kan jedhu ituu abbaasaa hin dubbatin jechuudha. Amma abbaasaa waan garagaraa fayyadamnee dubbanneerra. Abbaansaa Abiyyi Ahimedidha. Caasaa inni uummatetu caasaa ofii uummateen kana godhaa jenneera. Hamma tokko immoo irraa maal argachuu barbaada kana godhee kan jedhus kaafneerra. Amma qulqulleessinee gabaabinaan akka haasofnuuf jedheetan isin gaafadhaa yoo irra deebiidha jettanii waan irra deebii akka inni hin taanetti irraa hir'istanii dubbachuu dandeessu. Kaayyoon waan kanaa maaloodha? Yoo abbaa qabaate abbaansaa isa mootummaa ta'ee biyya qabatee jiru, caasaa nageenyaa isa qabatee jiru, baankii qabatee kan jiru, horiidhaaf waan hundumaa qabatee kan jiru yennaa ta'e kan Oromoo akka kanatti buqqisaa jirudha. Kan hin kana isin gaafadhuuf akka qulqulleessinee haasofnuufi yoo kan kanatti abbaa ta'ee jiru sirnuma mootummaadha jedhamee biyya bulchaa jiru yoo ta'e kaayyoonsaa maalidha kan jedhu isin gaafachuu barbaadeen isqee.
Kaayyoo siluma jalqabneetti amma tokkotti itti bu'uune suni kaayyoon biltsiginnaa uummata qoqqooduudha. Uummata qoqqoodee walitti naquudha. Kanas dhoksaadhaan godha miti. Waa tokko waa'ee Abiy Ahmed wanta tokko abaluu nu cafacafuuf adeema. Abaluu akka gargar nu baasuudhaaf adeema. Abaluu akka gochuudhaaf adeema. Gaafa dubbatu abaluu tokko jedhee gaafa dubbatu inni gochuudhaaf waan deemu sanatti dubbataa jira. Yeroo baay'ee akkasidha kan inni akkaataa inni itti dubbatu ofuma isaa waan gochuudhaaf adeemuti akkas nu gochuudhaaf adeemu wedha. Isinitti ani malaa akka nu gochuudhaaf adeemu jedhee isa booddee isatu godha. So toftaadhuma isaatii jechuudha gaa. Toftaa akkasiiti kan inni qabu qoqqooduuni uummata qoqqooduun paartiilee siyaasaa qoqqooduun addaan baasuun hojii isaati. Toftaa isaati. Nama fakkeenyaaf yeroo waraana Tigraay uummanni Tigraay akkam tokko ta'ee jennee dinqisiifataa turre nuti. Ergi Piriitooriyaan dhaabbate walitti naqame. Kan walitti naqu immoo isa dhoksaadhaan miti laa kun immoo dhoksaadhaan miti. Namootuma warra Tigraay keessa jiran keessaa baaseetiti kunoo waraana fa'aa irratti leenjisa. Asii gamanaa masii waraana irratti leenjisaa jira. Jara walitti naqaara jira. Iddoo tokko ta'etti walitti naqaara jira. Isa boodanaati kan hin jechuudhaatiif barbaade jechuudhaaf hin jedhe malee naannoo Amaaraa dhaqeetii maali ani Gondariin tolchee jennaan kan irratti ka'e Oromoo mitiin Gojjamidhaan jedhee akkasuma kallattiin waan gadi baasee dhumatitti qoqqooda. Homaayyuu dhoksuu isheen naqu. Dhoksuu isheen naqu. Yeroo waa'ee qoqqooduu gaafa dubbatu Amaaraan ka Amaaraa gaaraa. Amaaraan ka Tigraay gaaraa. Islaamin ka Kiristiyaan gaaraa. Achi immoo Islaamin Kiristiyaanuma keessatti immoo Islaamaa fi Ortodoksiidhaa fi Pirotestaantii walitti naqu ilaa walitti naqu eenyutu walitti naqa jettaa jedhee namni isa gaafatu hin jiru. Utuu gaafatte garuu anumaa jedhee utuu hin deebisin iyyuu oolu hin dhoksu jechuudhaaf kan isiniin jedhee. Waan gochuudhaaf deemu abalota akka gochuudhaaf jedha maqaa isaanii hin beeknu. Maqaa isaanii nutti himu garuu beekaadhuma godha. Inuma jijjiiramaa san jedhe dhiiseen ilaama irratti san jijjiireen amma waan isaan itti jiranii yeroo gara biraas yeroo isin dubbattanis waa tokko tokko dhagayeera dubbinuma isaa ammaa kana ilaalchise. Qoqqooduun faffacaasuun uummata Oromoo faffacaase akka har'aatti Oromoon ilaa wareegama meeqaan uummanni Oromoo kan tokkummaa isaa qabatee akka har'aa faffaca'ee hin beeku. Ofumaa miti kan inni faffaca'e. Irratti hojjetameeti. Garuu kallattii namoonni har'a dubbannu waa'ee isaa miti. Walitti naqee namaaf nama walitti naqee paartii walitti naqee uummataaf uummata walitti naqee uummatuma keessaatiiti immoo hooggantoota walitti naqee ofiisaatiiti ana duwwaatu bulchuu danda'a. Biyya kana kan isinii bulchuu danda'u ana duwwaadha. Yoo ani hin jiraanne waluma fixxuudha kan inni dubbataa jiru. Waluma fixxuu yoo ani hin jiraanne kun toftaadhuma isa guddaa waggaa torba inni itti deemaa tureefi waggaa torba inni itti deemaa tureefi waan walitti himnu qabna. Amma garuu maaltu deemaa jira? Ajendaa dhumti inni waa'ee Itoophiyaa guddisuu maaloo jedhu sanayyuu isa keessattuu akka Tigraayitti deebi'uudhaaf hin dandeenye deeggarsa Tigraay irraa hin arganne durumaa beeka. Amaara irraa dhabeera. Somalee irraa qabatee hin beeku. Amma Oromoo irraa tiitii argachuutu laa dhiibamee Oromoo keessatti galee waan jiruuf waanuma inni isaan gochaa jiranii Oromoo na deeggariidha. Oromoo na deeggarii immoo kar lamaan. Yookiis waan akka Irreechaa fa'aa waan akka Shinooyyee fa'aa jedhaniiti Finfinnee keessatti babbaasu. Babbaasaniitti tolchu. Kunoo isinii hojjetaa jirraa. Waan gaggaarii isinii hojjetaa jirraatti jedhu. Gara lammata immoo warra Maccaatu lamaatti galagalanii Irreecha kabajuudhaatii fi warri Muslimaa fi warri Kiristaanaa nutti hin dhufnaa. Dhuftanii wajjin hin kabajinaa jedhaniitu immoo maglacaatti baasu. Isa immoo hin dhufinaa jedhanii maglacaatti baasu. Walitti naquudhaaf jechuu kooti. Innimti isaan amma Shinooyyee jedhanii gidduu kana Finfinnee keessaati karaa cufanii namni Oromoo hin ta'in akka inni maraatuuf akka inni karaa dhabee maal nutti fuudhe jedhuuf kan isaan barbaadanii Oromoodhaatiif kan biraa waliin dhaqanii Oromoo garuu dhuunfachuudhaatiif adeemu. Ammas immoo bakka maratti waan Oromoon hojjetu hundituu kan isinitti dhufee isin balleessuudhaatiif adeemaa jiru gara kaabarraati kan dhufuudhaa kan jedhu kan isaan duraan jalqaban jira. Sababa kanaatii fi yoo nu deggerte duwwaadhaaf jiraachuudhaati dandeessa. Shinooyyee keessi maaloo Irreecha keessi waan ati kan kooti jettu kan sii gochuudhaa danda'u anuma.
Sababa kanaaf na deeggaruu isin irra jira. Yoo nan deeggartan taatan garuu inuma dhumtuu warri kaabarraa dhufanii inuma isin fixuu Asmaraa jedhii, Amaaraa jedhii, Gibsi jedhii, Sudaanii jedhii isaan kanatu walii galee dhufee isin fixuudhaaf jedha anuma deeggaruu isin irra jira kan jedhu isheedha kanatti gidduun ammoo ishee kanatti itti jira. Hundumaa lolee fixee Oromoo garuu dirqiidhaan kan isaa godhachuudhaatiif itti deemaa jira. Yoo dhaga'uu barbaade Oromoon haa dhaga'u. Abiyyi jalatti isin dhumta. Abiyyiin deeggarti isin dhumta. Deeggaruu baatte isin dhumta. Kanaaf filachuun barbaachisaadhuma kan jedhuun yaada koo kenna. Galatoom Iskeel gabaabinumaan gaggabaabsinee himaadhatu gara xumuraatti deemna. Milkeessa maalidha kaayyoon kana erga dhaabbachuu didee? Kaayyoon isaa Oromoon akka sabaatti bilchiginnaa faana waliin hin turu. Tokkotu mo'achuu qaba. Kanaaf akka Abiyyitti immoo bilchiginnaatu mo'ata. Karaa fedheenis haa ta'u bilchiginnaatu mo'ata jedheetudha Abiyyittiin han deemaa jiru. Sana immoo shororkeesseetu jilbeenfachiisee sagachiiseetu deeggaraa ofii godhata jechuudha. Humnaan cabsiteetu deeggaraa godhattee loltuus godhattee Abiyyi jalatti gadi jettee jiraatta jechuudha. Yoo Abiyyi faana Oromoo taatee ittiin fuftula. Kana hubachuun barbaachisaadha. Oromoo taatee ittiin fuftu. Oromummaa kee lafa keesseetu bilchiginnaa fudhattee waa'ee bilchiginnaa bifa sabaatiinis isa yeroo biraatti deebina. Maal akka ta'e bilchiginnaan sabaan. Kanaaf jilbeenfachiisaa jira karaa kamiinuu fayyadameetu. Ila waa'ee ni shanee maqaa maaloo inni sababa waan na xixiqqoodha. Ati maaloodha maal dubbiin waa'ee Oromummaati. Dubbiin waa'ee Oromooti. Waa'ee tokkummaa Oromooti. Oromoon tokko taatee ittiin fufta biyya jalatti. Hin danda'amu sun dhumateera dheetu yaada biyyi. Kanaaf kaayyoon jiru asirraan waan biliclicii itti agarsiisu huma godhata Abiyyi Shimallis faana waan kana godhe amma Isqeel kaaseera. Waa'ee sirba magaalaa keessa deemanii sirbuu Goobee fi Shinooyyee sirba naannoo Qaaqumee sirbamu kan wanni dhaabbata piroomooshinii tokkotu eegale. Piroomooshinii sana kan hoogganu Shimallis Abdiisaati. Dhaabbata Shimallis Abdiisaatu akka federaalaatti ispoonsarii ta'ee horii guddaatu kennama. Amma sadarkaa federaalaatti ministeera aadaa fi ispoortii ministeerri deetaatu hooggana. Dhimma kana karaa cufsiisee federaal poolisii ayyamsiisee karaa wanda kana hunduma isaa sadarkaa federaalaatti hoogganamaa abbaan nama kana walitti qabu Shimallisii aadaa sanarraa namni lolan qabu. Goobee fi Shinooyyeen sirbadha. Sirba aadaa Oromootii sanarraa namni lolan qabu. Garuu sadarkaa ministeeraatti hooggansiisee magaalittii keessatti kan isaan godhanii fi amma torbee 2-3 dura warra Ashandaa fi Ashandaayee wanneedu hidhaa turan magaalaa keessatti. Gaafa isa kan bilchilicii isaan keenyaa jedhamee itti fidanii poolitikaadhaaf itti fayyadaman immoo eenyu maqaan isaan namicha ministeerri deetaa sun eenyu baay'eeti kan aadaaf turizimii Finfinnee irra ture sun. Somebody amma ministeerri deetaadha. Isatu hoggana amma kallattiidhaan baajeta adda addaa fandiin adda addaa akka godhamu. Kana maaliifan kaasaa mormii aadaa irratti namni nuti aadaa Oromoodhaaf falmaa jirra. Isa torbee tokko fiiganii guyyaa 5 magaalaa keessa olii gad deemanii immeejii mootummaa Oromoo jedhu san agarsiisanii harka tokkoon immoo nama qalanii fixanii giinciitti reeffa namaa waraabessaa laachaa Arsii keessatti reeffa harreetti fe'anii olii gad oofa aadaa Oromoo Abiyyiin kabaju. Dubartii ulfa ajjeesa Oromoo diiga aadaan Oromoo kabajamu Finfinnee keessatti hin jiraatu. Kanaaf Abiyyi karaa kamiinuu haa ta'u waan fedhe fayyadamee humna Oromootti fayyadamuu barbaada Abiyyi. Qawwee hidhachiisee gammoojjii garaagaraa keessatti kan dhaqee du'uuf Oromoo irraa waammachuu barbaada. Ani Oromoodha.
Garuu practically waan inni godhaa jiru waggaa 7 darbe kana keessa Horroo Guduruu Wallagga Bahaa, Karrayyuu abbootii gadaa isaa dabalatee lafa isaa dabalatee amma Baalee Boorana lafa dur xiqqoo mallee tasgabbii qabu. Gujiin badleessaniiru. Giddugala Oromiyaa even karuma kibbaa wal daangessu kibba lixa shawaallee karaa ammayyaa kan uummata kibbaa faana lafti nagaan hin jiru. Cidha gubanii dhiyoo kana miti cidha guutuu kan gubanii kibba lixa shawaatti aanaa kibba lixa shawaa keessa jirtu keessa tokkotti faannoo gubeedhaan kibba lixa shawaa keessatti faannoo gubeedheetu seenaa hojjete Abiy. Kanaaf kaayoon isaa maayinni kan jedhu biltsiginnaa hin fudhatamu hin duutaadha. Gaaffiin Oromoo gaafatamaa jiru. Hin fudhattu wante hin gubattaa hin duuta. Nan fudhadha wante immoo ashkarii isaa taateetu qawwee isaa baattaa jechuudha. Kanatu dhiyaate Oromoodha. Lafuma milkeessaan dhaabate irraa ka'ee waan tokko duwwaa jedhee dhiisaani. Biltsiginnaa hin fudhattamoo fudhattee nu jala bultamoo diddee dhumtaa'edha. Karaan lamaanuu Oromoodhaa fi karaa badiisaati. Kan nama gaddisiisu Oromoon yoo tole jedhee biltsiginnaa fudhates akka sabaatti eenyummaan isaa waloo sun biyyi isaa waloo sun hin bada malee hin jiraatu. Maaliif wanti piroojeektiin Abiyyifaa maaloodha? Waa'ee Oromoo miti bar Oromummaa miti bar jechuun naannoodhuma keettuu of taatee jiraachuu sana miti. Waa'ee Itoophiyaa sanatti dabartee waan inni siin jedhu sana eenyummaa kee lafa keessee sana dhusanii siin jedhu sana ta'udha. Ituu fudhattee jechuudha. Ituu fudhattees nagaan hin jiru. Sababiin isaa waan eenyummaa kee faallessu manatti sitti fidee dhufaa. Akka sabaattu jechuu kooti ilaali. Akka dhuunfaatti eenyu fa'imee kan Abiyyiin deggeree milkaa'ee nagaadhaan jiraataa jiru. Namni Abiyyiin deggere dhummisaa salphina. Hin salphisaa, hin tumaa, hin ari'a. Eenyuun iyyuu hamma har'aatti kan Abiyyi godheen isiniin jedhaa kan ofii keenya haasa'u utuu hin ta'in kan Abiyyi godhu. Abiyyiin hin deggeraa namni jedhee dhaqee jala lixee caammaa kan xaragus kan siifin hojjedha jedhu hundumti isaa kan miilla isaa jalatti kufe hundumtuu dhummisaa salphina. Oromoon Abiyyiif nan hojjedhatu jedhe Abiyyiin hin ta'atu jedhe waan Abiinaan jedhu hin ta'atu jedhe carraansa Oromummaa sana dhiisee biyya Oromiyaa jettus gadhiisuudha. Gadhiisuu gaafan siin jedhu isa ofii ijaarratee ittiin jiraataa ture sanarraa gadi bu'ee ganda gandatti gadi bu'uudha. Afaan maaliidha? Afaan Oromootiin jara keenyaa Abiy gaafa haasa'u. Afaan Gujii, afaan Booranaa, afaan Baalee, afaan Oromoon jedhu Abiy. Abiyyi Oromoo akka tokkotti hin beekun. Gaafuma nan deggera jettee iyyuu siin jechuu kooti. Kanaaf isuma siin jettanitti dabaluudhaaf malee waan haaraa miti. Tokkoffaa kaayyoon Abiyyi aangoo isaarra turuudha. Aangoo isaarra turuudhaaf immoo waraana bilisummaa Oromootii fi paartilee Oromoo kan isaan morman itoo hin ta'in uummatuma kanayyuu akka sodaatti ilaalee diinadha jedhee lafa kaa'eeraadha. Kanaaf waggaa 7 darban keenya keessa maaltu ta'aa ba'e? 7 tokkottan fixaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamini hin dhumne. Ji'a tokkottan fixaa jedhe hin taane. Ji'a 3 immoo kennaa jedhe hin taane. Amma gaa lafuma isin keessa tochootan sanani uummatuma sana mullucii lafarraa xaragaadha wanti ta'aa jiru dhossaa mitiin jira keenya. Uummatuma kana lafarraa xaragaadha. Eessatti jalqabee Horroo Guduruutiif Wallagga Bahaatti jalqabee iddoo kaanis waan hafu miti jechuudha. Erga poolisii ta'e imaammatadha erga ta'e jechuudha. Maaliif loltee moo warga dadhabdee wantoonni hin goona waan isaan jedhaa jiran maanni lafarraa xaraguudha jechuudha. Eenyuun uummatuma sana jaarsas, jaartiis, ijoollees, dargaggoos nama hundumaa lafarraa xaraguudha jechuudha. Kanadha wanta hojjetamaa jiru. Kaayyoon isaa dhumarratti barcuma Abiy hordanii lafatti dhaabuudha jechuudha. Inni kan biraani garuma fuulduraattu naan mormita taanaan naan falmita taanaan garuma fuulduraattu biyyuma Oromiyaa jedhamu kana hin qabaattuudha ergaan darbaa jiru. Wasarni Tigraay lixaa waan ta'aa jiru laala. Maal jedhee waama biyya namarraa fuudhee nama kan biraadhaaf kennee ka'e maal jedhee biyya falmisiisaa jedhee. Kana dabar kan ta'aa jiru Oromiyaa keessatti. Amma lafarraa buqqa'e kana calluma dhamee taa'aa jiru nama kan biraatu irra qubsiifamaa jira.
lafa falmisiisaa jedhamee waamamaa jechuudha yeroo gabaabaa booddee. Abaluuf abaluun gidduutti lafa falmiitii jedhamee waamama jechuudha. Mana Oromoo qe'ee Oromoo fuudheetu lafa falmisiisaa jedhee kana kaa'aa jira jechuudha. Inni kan biraani rakkoo siyaasaa danqama siyaasaa amma Abiyyi keessa galee wajjin waan ilaalamudha inni kan biraan. Abiyyi amma baqatee ituu xinnaatuu dhaqee gandatti galaa jira. Amma dheengadda gaafa harmeen Oromoo sun boossu Finfinnee keessaa washabaaboo sirbamaa wali. Shinooyyee kana jechuudha. Suma sila milkeessaan jedheedha. Yoo Oromoon gammadee sirbaa oole hunda keenyaaf gammachuudha jira keenya. Yoo Oromootti itti tolee sirbata. Gammadee biyyi isaa nagaa ta'ee fi sirbeera yoo ta'e jechuudha. Garuu kan ta'aa jiru maa inni iyyumti keessun iyyuu akka hin dhaga'amneef. Boo'ichuma keessan iyyuu akkati hin boo'anneef akka isa iyyuu akka namni waliin dhageenyeef. Sirbama Finfinnee keessa dirooniitu kaameeraadhaan waraabaa maali jira keenya wanta akka kana bareedu jedhamee sooshaal miidiyaan haadha Oromoo boossu sana miti kan inni qoodaa oole. Kana miti kan haasa'amaa oole. Haadha Oromoo boosse sana miti. Ilaalaa bareedina kana kan jedhudha jechuudha. Oromoo keessatti kana. Oromoo dhaalatti immoo maan ilaalaa kunoo ani mootummaa Oromooti. Akkasilas qeel jedhee warra kaan immoo dhiiga danfisee maaliif karaatu cufama beeka. Karaa namni gadi ba'ee suuqiidhaan wayibatatu cufama. Karaa itti namni dhimma baafachuudhaaf deemutu Finfinnee keessatti cufama. Hin gubanne Oromoon kana nu godhaa jiru akka jedhamu jechuudha. Kanaaf dhimmisaa Oromoo haala keessa deebii hin qabneen cabsanii mo'achuudhaaf jechuudha. Yoo kaayyoon isaa kana ta'ee jara keenya gaaffiidhuma wal fakkaataan isin gaafadhaa. Akkamittiin dhaabbachuu danda'a kun Oromoorraa? Iskeel. Nuti jalqaba irraa jalqabnee himneerra mootummaan kan kootii Oromoon jechuun isa sirrii miti. Waggaa 5-6 duras kan dubbanne mootummaan kun kan Oromoo mitiidha. Akkas godhee kan Oromooti jechuudhaaf hin danda'amudha. Amma warri jirti bitamtuun Oromoo keessaa maallaquma qoonqonumaa bitamtetu miidiyaa qabatee jiraadhaaf. Kana irratti gaan waan walitti hin qabnu amma asirraati ka jedhu Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa jedha dhuguma akkuma iddoo tokko irraati Oromoo irratti ta'udha malee amma dirooniidhaan akka lixa shawaa lixa kan akka sana reebame hin jiru. Yoo dhuguma Oromoodhaaf ta'e yoo dhuguma kan Oromoo balleessaa yeroo Wallagga kana Horroo Guduruuf Wallagga ta'e dhume garuu kan dirooniidhaan dhume. Namni dhume awwaalaaf gadi bahanii awwaala irratti immoo kan fixame shawaa lixaa kana keessatti shawaa bahaa keessatti shawaa kaabaa keessatti kan ta'e Oromoo keessatti. Akkasittiin dhuma, akkasittiin hidhama, akkasittiin beelaa mootummaan Oromooti kan jedhu yoo kun hin fudhatama ta'e Oromoo keessatti yoo hin fudhatama ta'e ani fala qaba jedhee himuudhaatiif hin danda'u. Garuu mootummichi kan kee miti. Uummata Oromoodhaafis bu'aa tokko hin buufne sabaaf sablammoota kan biraas diina Oromoodhaa godhe malee waan bu'aa buuseef hin qabu. Fallisaa isa kana fide, isa ma'aatii kana Oromoo irratti fide kana ofirraa deemsisuu duwwaadha fallisaa gara biraan hin jiru. Ta'us gara biraa wanti gara biraan hin jiru. Hankooti jettee waan qabattuuf hin qabdu jechuudhumaaf hin jedhe Oromoodhaan. Sababa maaliitiif Oromoonii ammaa jalqabee mootummaan akka kana fixe hin jiru Oromoon. Mootummaan akkana beelise hin jiru. Eengaddisii hojiin dubbataa ture bosaadhaaf, cittoodhaaf, qaaqeedhaan lafa manni dhumu akka kan godhe. Lafa qotee akkasuma facaastee deebistee baafattee nyaattu iddoo attamattamii laga keessa kana kan jiru kan beelaan dhumaa jiru utuu kana hundumaa argu waggaa 7 guutuu dukkana keessa taa'e dhiiga akka kana dhangala'ee kan kooti kan jedhee waan irraa hambifatu hin qabu. Fala gara biraa maaltu jira? Yoo kana ofirraatti deemsifate baraarame yoo garuu ofirratti qabaate hankooti jedhee ofirratti qabate inumatti fufaa sammuu sila warri mootummaa keessa jiranuu jedhaniiru jettanii fallisaa kanumaanaaf ittaan. Ayyee milkeessa gaaffii xumuraa waanuma wal fakkaataa
akkamittiin Oromoo irraa dhaabbachuu danda'a wanta akka kana? Ilaa Oromoon carraa biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Sirni kun abdii kutataas jira. Kan kanaa oliis karoorsaa jira. Fixiinsa hamaa Oromoo irratti miiliyoonotaan fixuudhaaf deemaa jira. Maal gochuu qaba miiliyoonotaan dhumuu dura Oromoon namicha kana ofirraa geggeessuu qofa falli biraa takka hin jiru. Ila jara keenya namichi kun abdii kutataa jira. Abdii kutannaa irraa kan ka'e lafa hundatti ibidda qabsiisaa jira. Qeen Oromoo hundi qe'ee awwaalaa ta'eera. Kanaaf isa xumuraa ibidda xumuraa hunda faana walitti ibidda lafa hundatti qabsiisa. Ammanni Oromiyaa kana diigee bakka shanitti baaseen bushaa jedhee yaadu inni fagoodhaa biyyiif. Humna sanas hin qabu. Ammanni badee balleessaa. Amala Abiyyi qabu keessaa amala balleessanii badu. Afaaniin jedhe ani hin jiru taanaan Oromoonis hin jirtu. Ani hin jiru taanaan atis hin jirtu. Ani hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jirtu jedhee haasa'e. Nama badee balleessutu uummata kana qabatee jira. Biyya qabatee jira. Nama kana yeroodhaan saffisaan ofirraa geggeessanii hiree ofii, nageenya ofii, haqa ofii, bilisummaa ofii deeffachuu, nagaa ofii deeffachuu akka bokkaa roobaa turetti irraa caama gaafa Abiyyi irraa deema. Nan dubbadha. Gaafa Abiyyi biyya sanarraa buqqa'u Wallagga guutummaa guutuutti, Shawaa guutummaa guutuutti, Harargeen guutummaa guutuutti, Arsii, Baalee, Gujii, Booranni, Ilubaaboor, Jimmi, Walloon hundi akka bokkaa irraa caama. Akka bokkaa kana immoo kan ofirraa caamsu uummata Oromoo tokkummaadhaan dhaabbatee utuu waliin qoodiin namicha kana ofirraa geggeessu saboota kaanis waliin dubbatanii namicha kana bulguu kana bineensa kana ofirraa geggeessuutu fala dhadhee yaada ittaan. Hayyee ammayyuu taanaanii qabsoon qabamaa jiru, qabsoon ta'aa jiru, wanta Oromoo irrattis ta'aa jiru akka sabaatti si injifachuudha. Oromoon kan injifatee beeku akka sabaatti. Kan inni injifachuu ammas kan inni injifachuu danda'u akka sabaatti. Wanti kan biraan hin jiru. Amma kani waa'ee Horroo Gudruutii fi waa'ee Wallagga Bahaa kan kophaatti dubbataa jirruu fi amma wanti belbeltuun uummatatti gadi ba'ee boosisaa jiru isa waan ta'eef. Malee lafi kun Oromoo irraa dhaabbate eessa dhame? Maaloo dhame amma wanti Booranatti ta'e jara keenya. Irra deebinee aanaa murmurree deebinee akka ofii barbaannetti ijaarra jechuun maal jechuudha? Aanaalee kaan fuudhanii Gujiitti dabarsanii, aanaalee kaan fuudhanii Ormaaf kennanii, uummata dhiiga boosisanii miti kan namichi Abiyyii fi kootii baatu Shimallis gadi ba'ee wanta fiddan hin qabdan hin goona kan inni uummata boosisaa ba'e. Maaltu ta'aa jira Harargeetti? Abbootii gadaa maal taanaan rashanamaniidha. Kanaaf inni kun buqqaatiin akka kanaa erga Abiyyi dhufe baay'ee hammaataadha. Tarii hiriyaan qabu ta'a. Garuu wanti kun toorri inni qabatee deemaa jiru toora qubsuma Oromoo walumaa galatti miidhuuti. Toora sana qubsuma kana miidhanii Oromootti hin jilbeenfachiisu jechuudha. Kanaaf Oromoon yennaa kana ofirraa dhaabuu barbaade kan inni gochuu danda'u Abiyyitti harka kennachuus miti, Abiyyitti iyyata iyyachuus miti, makkalaakaatti iyyachuus miti. Isinitti himneerra waan ijoolleen makkalaakaa nutti ergan. Waan goonu hin qabnu hojiin keenya isa nutti himame raawwachiifuudhaa hin buqqaatu ammayyuutti fufneetis hin buqqisnaa. Yoo barbaaddan jalaa baqadhaa kan jedhurra jiru ijoollee Oromoota ergelaa jira keenyaa kan. Hin buqqaatu jennee himneerra uummatatti. Warra boo'an kanatti dhandhee himneerra. Hin buqqaatu hin dhaabatu. Maaliif tooranni qabatee jirtu kanadha. Waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan Oromoon fallisa
qabsoo qabee jiru kana mo'achuu duwwaadha. Namicha kana ari'achuu duwwaadha. Yoo namicha kana ta'e rakkinni namicha kana ari'achuu duwwaadha. Mootummaa namicha kanaa ta'an mootummaa namicha kana ofirraa kuffisuudha. Wanti kan biraan hin jiru. Jiru namooti tokko gaafa gandi isaaniitti dhalatan tuqamu gadi ba'anii boo'anii miidiyaa kan dhiphisan. Hunduma keenyatti dhaga'ama. Amma gandi nuyi itti dhalanne yoo waan tokko ta'e hunda keenyatti dhaga'ama. Namoota nu beennutu keessa jira waan ta'eef. Sun garuu akkatti Oromoon lolamaa jiru akkasana miti. Akka kana miti. Oromoon akka biyyaatti lolamaa jira, akka uummataatti lolamaa jira. Akka kanattiin ilaallee qabsoon Oromoo humna isaa guutuu fayyadamee humna sana fayyadamee namicha kana ofirraa dhiibee rukutee hin buusu taanaani. Gaafa gandi keetu qame duwwaa miidiyaatti as baatee nan qaaccessaa waa'ee kanaan dubbadhaa jettee waan haasofteef waan tokkoon hin ta'u jechuudha. Gaafa inni iddoo biraas ta'u kontekstii isaa sana uumnee waliigala isaa ergaan isaa maaliif rukutamaa jirraa kan jedhu kan iddoo hundumaa ilaalaa haasa'uun nurra raachuu. Kanaaf waliigalatti kan Oromoonni rukutame waan ta'eef kan inni ofirraa deebisee mo'achuu danda'us waliigalatti. Dubbiin kun immoo dhaabbataan jiru isiniin jenneera. Dhaabbataan jiru. Kanaaf falli jiru namicha kana mo'achuu duwwaadha. Taa'amee harka kennamees nagaan hin jiraatu. Maaliif Abiyyi harka kennattee niwutiraalii taatee akkatti jiraattu hin barbaadamu. Jeneraalota miillana kan afaan Oromootiin waamicha isaan godhaa jiran ilaala. Kottaa wattaaddara ta'aatii Abiyyiin du'aatii Abiyyiin wattaaddara ta'aatii barcuma isaarratti eegaa jira. Jeneraaloti afaan Oromootiin kanadha kan barbaadamaa jiru. Nagaan taa'a yoo ittis taa'uu hin dandeessu waan ta'eef. Falli kee ofirraa lolachuudha, ofirraa mormachuudha jechuufin jedhee sagantaa keenya kan har'aa asumarratti xumurraa waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Daawwattoonni keenya haleellaa walitti fufaa Oromoo jilbeenfachiisuuf baname Horroo Gudruuf Wallagga kan jedhu kan Profeesar Isqeelii fi Dooktar Milkeessaa wajjin haasofne kanuma irratti raawwata. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u galatooma.